OBN International faana turtii kan taasisan hayyuun seeraa obbo Saadiq Aadam paartiin Sagantaa isaa jijjiiruun sirna federaalizimii irratti goonkumaa dhiibbaan qabu jedhan. Paartiin tokko hin dhalata, hin guddata, hin dullooma, kan biraatiin walitti makama, kan biraatiin adda baha. Kuni wanni isa keessatti raawwatamu martiinu sirna federaalizimii ni miidha yookaan ni jijjiira yookaan ol kaasa yookaan gabbuusa yookaan unitarii siistamiitti jijjiira jechuun tasuma hin danda'amu saayinsii kamiinuu jechuudha. Paartiin tokko akka fedhe sagantaa isaa jijjiiruu akka danda'u ibsan. Riiformiin yoomiyyuu paartiiwwan kamiyyuu keessatti hin gaggeeffama. Riiformiinis kan gaggeeffamu maalinni haala addunyaa waliin deemuuf, haala fedhii hawaasa ofiitiin deemuuf, maaliif kaayyoo ummataatiin qabadhee ka'e bakka jeetti paartiin tokko fedhii ummataa san daayinaamizimii jiru kana faana deemuudhaaf yeroo hunda riiformii keessa jiraachuu qaba. Of jijjiiruu qaba, of geeddaruu qaba, kan biraatiin walitti hidhamuu qaba, kophatti ba'uu mala. Kan biyyoolessaa ta'uu danda'a. Kan naannoo ta'uu danda'a. Kanaafuu kan biyyoolessaa tahanii walitti qabamuun isaanii sirna federaalizimii wajjin waan walitti bu'uun qabu. Falaasamni daamuu beekumsa qabeenya qabdu walitti daatee biyya waloo ijaaruu akka ta'e himan. Yaadni daamuu jiru yookaan falaasamni daamuu jiru yaada siyaasaati. Dubbii siyaasaati kan inni haasa'u. Dubbii siyaasaa yommuu haasoftu eessaa kaatee eessa ga'u akka barbaadu uummata kee akkamitti fayyadamaa akka saatestu akkamittiin hiyyummaa keessaa akka baatu biyyattii tana dimokiraasiitu hin jirre dimokiraasii dhugaa akkamitti fenna federaalizimiin ture baay'ee dadhabaa ture federaalizimii isa dhugaa san akkamitti fennaa irratti hundaa'ee yaada dhiyaateedha. Kun immoo jechuun deebitee sirna unitarii deebisuu jechuu miti. Maaliif sirna unitarii deebisuu tasumaa waan danda'amu miti. Maaliif irra caameera waggaa 40 dura sirni unitary system biyyattii tana keessatti burkutaa'ee qabsoo ummataatiin kan dadhabee kufeedha. Isarratti sirni federaalizimii heera mootummaatiin ijaarame. You see? Sirna kana ni jijjiirrallee yoo jedhame referendamiidhaan ummatatu godhachuu danda'a malee paartiin siyaasaa tokko sirna akka barbaade asii fichiraasee jijjiiruu tasumaayyuu hin danda'u. Asaan jibbiinsaaf odeeffannoon sobaan nagaaf tokkummaa biyyaa rakkoo keessa akka galchaa jiruu fi kaayyoo ummataasaa akka qabu himan. Haasaa jibbiinsaa fedhiif faayidaa takkatti argachuuf qaamota gaggeessu qaba jechuudha kan mataasaa. Yaada ofii bilisaan ibsachuudhaan adda addummaa akka qabus beekuun barbaachisaadha jechuudha asirratti. Maqaballeessuun yakka ta'uusaa addunyaa irrattis akka yakkaatti fudhatamee dhimma jiru. Maqaballeessuun keessattuu barreeffama qofaanii miti. Suuraa namaa, maqaa namaa, waan namni tokko hin ta'in akka ta'e godhanii bineensa fakkeessanii suuraa isaa geggeeddaranii nama mataa gaggombisanii haalli ittiin kaasan kun tokkoffaa immoraal ta'uu qofa osoo hin ta'in addunyaa irratti seera addunyaa irrattis yakka. Namoonni immoo yakka akkasii raawwatan suuraa namaa gaggaragalchanii, orgaragalchanii, maqaa namaa balleessanii, fudhatama dhabsiisuu, jibbisiisuu, mooraalii isaa tuquu, reedikul gochuun kun seera uumaa sanii wajjin dhimma wal dhabuudha bar. Keessattuu uummata Oromoo keessatti safuu qaba, aadaa qaba, akkaataatti wal gorsu qaba, akkaataatti dogoggorarraa wal deebisu qaba, akkaataatti daandii wal dhorku qaba. Kanaa ala waan safuu ta'e uummata keessatti raawwatamu sheem dhimmoota ta'an raawwachuun aadaa hawaasaatiitti dhimma waliin deemuu miti. Manni marii ministirootaa seerri inni baasaa jiru cimataa ta'uutu irra jiraata. Cimataa ta'uutu irra jiraata. Seerri kun dafee bahees hojiirra ooluutu irra jiraata.